yooti moona raanteenya wallahi ijoollee yuutubarii qabdan fooloo na godha viidiyoolee mana biraa qabdi tokko kan isin qaama dhiiraa harraabdu tokko immoo kan isin suudaanii wajjin ciiftu jechuudha wallahi si fokkisiisaan wallahi yoo immoo Dubaayii keessa irratti si qabsiisee si galcha Dubaayii keessa oksuun billaa ijoolleen jirti Dubaayii ati maqaa ijoollee shamarran Oromoo waan ta'eef kanaafuu jechuudha gastii ergadhaa amma jira ijoollee Oromoo hundumti keessan afootu naa jedhaa arrabbiif jecha afootu isinii jedheera baga rabbiin nan salphisinii baga rabbiin jechuun ani bontuun inni akka kana jedhee akka nama mootorriitti kaa'amee wayii akkas ta'u dhugaa kiyya takka nana godhe gaa'is jaalladhee seetanii utuun sobduu ta'e akka shamarran bara kanaa ija lafaan qabee jechuudha annaa namni akkana naan jedhu mana koo simban viidiyoo koo kana cufadhee tuu miidiyaa irra nan bada sana booda na arrabsitanii viidiyoo gontuu jettanii achi booda gaafa dhufee miidiyaatti deebitanii na arrabsitu ture ani garuu akkas miti dhugaa waan qabuuf Oromoon fedhu naa jaallatu fedhu naa jibbu miliyoona 10 keessaa jechuudha miliyoona 60 keessaa namni tokko namni dhugaa dubbatu na jaallateena baqino haqa koorratti haqa koommoo qophaa koo misaa dhiisee irbaata dhiisee nyaata dhiisee haqa kiyya baafadheen jira jaarsa biyyaa jaarsa Oromoo abbaa gadaa biratti baafadheen jira jechuudha ijoolleen duraa ammoo yoo natti bufattan dhiifamaa wanti kuni utuun beekamiin uumamee kennaa keessa balaa fide dhiifama siniin jedha asumaan jechuudha warri immoo natti naaftanii eenyu jettan abadan nan qalama yoo haati koo qalamte yoo ilmoon koo qalamte dhiifama hin godhu hin dhiisu deebii isaa kana ta'e bor maanguddoon kana godhe sana godhattanii obbolaa koos anas akkasiin komattanuu barbaadu dubbiin kanaan golamamte qeerroo waan dubbadhuuti yoo ol galtanii fixuu fi dandeessan kunoo nama 1000 irratti arrabsee miti nama 2000 nan fidaa dhiifama gaafattu ammayyuu nama 2000 irratti erga arrabsite Oromoo sheernaa godha nama 3000 naa fidaa dhiifama hagaabattu jedhaan maaliif dubbicha gabaabsuudha innis akabbanaa keessoosa ilma dhiiraati rakkoon qabu sulmii hojjetaa tootanis rakkoon qabu jalalaa deentanii dubbiin dhumuun barbaada gara barbaadeen dubbiin dhumuun barbaada dhiifama nan gaafachiise qeerroo dhiifama fakkaatee riyaale kumaa jarrabsu jettu jammar dammoo biyya galtee dhuftee akkana taate naan jettu waggaa 4 adda biyya galee hin beeku si galee si jammar dammoo jireenya ana rabbiin na jiraachisa jireenyan keessa jiraadhu akkuma miidiyaa irratti na argitu kana an naman tuffadhu nama hin jibbu ilma namaa kamuu nan jaalladha arsii baalee namaan jedheen beeku ati garuu jechuudha sababa nama tokkootii jette sababa dhiira takkaatee jette obboleettii kee yeroo na fokkisiisuu miidiyaa kanarra ol baatu sheemii numti sin qabu viidiyoon kee immoo na bira jira wallaahi mucattiin kun jedhan waggaa meeqa ol miidiyaa irraa baddee jedhan viidiyoo sababa viidiyoo sana isaa yoo harka tokkoon hojii ciisa harka tokkoon afuraabde baddee kaatee reef deebitee dhufteedhan maa rabbiin sodaattu ati obboleettiitii jedhamne akka koo bareedu bar viidiyoo namaan ergu of eeggataa bar si jammar dammoo argiteemi fuula koo buduun meekaappii buduun shee wallaahi laazim akkan bareedu argiteemi of jajuu miti qo'aal tokkoof hin jajaa dhiifama naa godhaati amma rifeensa mataa kootii sana argitan fuulli kiyya kun noormaalii meekaappii tuun dibatin nyaara utuun qoratin fiiltarii keessaatu nama naddeessin annan bareedamoo hin bareedu akkii dubbadhu wallahi dhiira meeqannaa dhufee seeti ati footoo sana argee habboo viidiyoon kee yoo jiraate nusi wajjin du'anaan jiran ani koo bareedduu Oromootii bar rifeensa kiyya ammoo wanta mucaa kanatti ergee nan jaalladhaan akka obboleessa kootiitti qaama qulqullaatu manitti ergan hin shakkuun hin ture gen ani alhamdulillah meegalatoo minaan jedhaa bonto an suuraa dhamanaasaa ijoollee sana bira jiru hin gadhiisne maaliif wallahi mucaa kana an miidiyaa irratti tuquun barbaade tuquu miti tisiisa irra jiru kaasuun barbaadu ture isatu guyyaa 5 suuraa kiyya fuudhee ijoollee maraatuu kana intala sii kana jechuudha viidiyoo keessumattan si erga shii bilookii keessaa baaseenii wallahi laazim isumatti si erga si haa ilaalu inshaallah galatoo milubbuutii yaa bareeddu kanaafuu jechuudha alhamdulillah rabbil alamin anaaf qeerroon fixannee jirra rabbii jedhaa
gidduu keenya hin deemina. Bakka mucaarraa galu maaliif mumkin dhuguma mucaan kun kana jaallachuu danda'a yookaan itti miidhamuu danda'a namaan galu. Dhiisaa kanas giiftii naa inni malee waan tokko walitti hin qabnu nu giiftiidha waliin fixanne gara isaas gortanii dubbatina gara koos gortanii hin dubbatina. Rabbitti dhiisaa rabbii sodaadha adaraa rabbii adaraa oromummaa dhiisaa bakka aan nama miidiyaa kana ajandaa ta'uu hin barbaadu ani ajandaa ta'uu hin barbaadu innuu manni rakkatee gadi na baasee wallaale malee alhamdulillah amma mochuudha namni 500 kun hanqiin koo ifa baatee qaama koo isa biraa dhabuun ana na gammachiisee jira keessattuu ijoollee shamarranii maaliif qaamni koo bakkee ba'uun qaamni keessan bakkee ba'uudha kunoo adda gammachuudhaan ija keessanitti as ba'ee akkuma durii tapha koo taphadha kisaaraa isaas naa dhiisee jira anis waan isa biraa qabu dhiiseef hin jira kanaafuu walitti nuun naqina asuma haadha manaa isaa dhiifama gaafachuun barbaada maaliif guyyaa tokko arrabseenii dheengaddaa arrabseenii ture haadha manaa isaa dhiifama gaafannee dubartiidha dubartii jabduudha warri isaa wallahi laazim wallahi asuma loona dhagaa raatteef dhiifama obboleettii tiyya dhiifama guddaa maaliif sababa isaan si arrabse ati dubbii keenya keessan jirtu akkuma namni miidiyaa sababa isaan arrabsan ani immoo sababa isaan si arrabse dhiifama jedha ilmaan oromoo asirra jirtan hundi keessan jecha badaani dubbadhe miidiyaa kana irratti jecha badaani dubbadhe isa sarrabsee miira keessa galee jecha hin taane dubbadhe dhiifama naa godha. Allamata waan akkanaatti illee hin deebi'u lammata namallee narrabsu amala koo duraatiin kottaa taaptaap naa godha yeroo taphadhu waan qabdan hunna bira dhaabbadha bakka gidduu keenyaa baay'isaa jechuudha cufeen jira waayisaa cufamee jira raawwateera garuu mucayyoo si lammaa haanii jedhamtuudhaan na arrabsaartidhaan qeerroodhaa jettee nan arrabsin anaaf inni fixanneerra ishi yooti immoo narraan teenye wallaahi ijoollee yuutubarii qabdan fooloo na godha viidiyoo lama na biraa qabdi tokko kan isin qaama dhiiraa harraabdu tokko immoo kan isin suudaanii wajjin ciiftu jechuudha wallaahi si fokkisiisaa wallahi yoo immoo Dubaay keessa irratti si qabsiisee si galcha Dubaay keessa uksuun billaa ijoolleen jirti Dubaay ati maqaa ijoollee shamarran Oromoo ta'an waan ta'eef kanaaf jechuudha gastii ergadhaa amma jira ijoollee Oromoo hundumti keessan afootu naa jedha arrabbiif jecha afootu isinii jedheera baga rabbiin nan salphisinii baga rabbiin jechuun ani bontuun inni akka kana jedhee akka nama mootorriitti kaa'amee way akkas ta'u dhugaa kiyya takka nana godhe gaa'is jaalladhee seetanii utuun sobduu ta'e akka shamarran bara kanaa ija lafaan qabe jechuudha annaa namni akkana naan jedhu mana koo sin banu viidiyoo koo kana cufadhee miidiyaa irra nan bada.